Tiraansii bilbiluu jira sagantaa kan saasa tallattiirraa nama baay'ees jaalatutu asitti si affeere. Gama keenya irratti illee ni argamaa jiranii waan si gaafachuu barbaada yoo hayyamamaa taate. Si gaafadhu. Wacichatti deebitee bar xiqqoo maddiitti galisiin hin jenne. Okay, jaalallee ni qabda? Nama jaalattu? Hin qabu. Jaalatteetu adda baatan moo inuma takkaa jaalattee hin beektu? Dhugaan siin jedhaara barsiiree sinaa sa'utti rabbileessu. Dhuguma rabbii moo? Mee rabbi jedhi? Rabbi. Hai, namni akkamta gamma jaalallee hin qabu isaa akkamtiin jaalatu nam? Dirqama miti suni dhugaa keeti laakiin jechuun haga ammaatitti akkamti jaalallee dhabde jechuudha numaaf malee jechuun nama haasofsiisaa jirtullee hin qabdu. Amma ammaatitti nama sii ta'u namoonni kee boojuu dhabde jechuudha. Oh my god, rakkoodha dhugaa rabbi. Maammadoon keenya singilii keessartanii rakkattanii wallaahi. Singilii keessartanii rakkoo guddaa keessartanii jedha. Rakkoo tokko keessa jiru. Jaalala dhabuu jechuun rakkoo miti? Rakkoo miti rakkoo. Amma singiliidha reeti kenna. Amma ati singiliidha? Waan akkasiiti akkuma takka yaadatti qaban. Jechuun kan namni tokko jaalallee erga hin qabaanne singiluma dheeta fudhadha kaa. Eenyuudha wal nama nuti taree yoo ta'e. Eenyuudha wal nama. Wal quunnamsiista? Si argee tanan ati nama akkamii barbaadda? Ani moo? Ani nama barbaadu jireenya dubaraa tokko kanarra kophaa koo jiraachuu barbaade. Inni miidhamte fakkaata kana dura jaalalaan. Waa malee miti dhiisi miidhamuun ooltu inni akka kana dubartii dheeffitu sababa malee miti. Oh barachaa jirtaa? Ganaati daariidha hin geenye jechuudha jaalalaaf hin geenye tamma ganaa. Oh atis akka dubartoota kaayyoo jechuu dubartoonni bar jaalala yoo gaafatte kaayyoon qaba jettee atis akka san jammarte? Amma lamaaniyyuu ishiin si arge wayii ni dubbista? Hello? Buute galatoomis kowati. Ragaggee tarii si dubbisuu danda'an dubbista? Non dubbisu dhiisi. Jaalallee keetii silaa? Yaa jaalallee koodhaye. Yaani maal keete dhinka? Amma waliin haasa'aa jirtaa? Yaa dhugaa haasa'aa jira. Maaliif si kaadere? I don't know. Beeku dhugaa. Yaa rabbi yaa ilalla. Seenasi kata Dhugumaadhaan hin barataadha? Si barataadha? No barataa miti lakki barataa miti barachaa hin jiru. Seenasi kata ture bar sagalee televizyinii. No barataa miti dirqamarra jira. Walitti naqinee dhiisii araaramuu danda'u. Waay maal hojii isaati bar waan dhoksu qabamaani? Ay dhageenye moo? Wanta san taphatan. Makinaa sana wallahi joottooniidha. Joottooni? Wala san wallahi ana abbaan fedhe walaana maal galchee dhugaatu dubbataan wantan argine. Qoy dirqamarra jira hojjettu akkam poolisii? Federaala jechuudha. Wallahi. Ay kan wanna argetti maa waay dhugaa. Rabbiin of sasaatii kennu. Anchi seenaa ishii Dirqama ishii tukan. Miira keessaa bayyama. Miira keessaa bayye.
Rabbiin Wayye. akka guddaa keessatti Akkaawuntiin keessa raqe. Akkaawuntiin koon gubatee barkalee gisee meeqasitti yaa ole fooloo deebisii nagalchii nan argitu ati yoo seenan nan argine nan argitu wallaahi naman taatu. Ishii maali dhareennati maqaa ishii dha'uu sodaatte maa rakkoo dhuunfa qabda? Itti sin dubbisiisa dhumarra eenyu akka taate hin beeku ani garuu nama si jaalatutu lakkoofsa keenyaa kenna. Isiin na dhaga si dhaga'u jirti baay'ee wayi lakkoofsa kee. Ani qophii jaalalaatirraan si dawwaluu jira siin jedhee bara ani miidiyaarraa televizyiinoorraan si dawwaluu jira. Atin beektu hordofteen beektu yoo televizyiinoodhaan illee ta'uu baate reediyoodhaan dhaggeeffatteen beektu? Ati amma carraa guyyaa tokko gisee reediyoo keessa fa'aa dhageessu carraan kan otoon argadhe jettee yaaddeen beektu? Har'a immoo carraa kana argattee gara keenyatti affeerramtee dhufte namni wayiifuu si barbaade wayiifuu asirratti si affeerte mee waan isiin jettu jaalallee kee maqaa siinatti miti yoo sii taate si dabarsa yoo sii ta'uu baattillee itti si dabarsanii dubbistaan jechuudha. Mariisisuus hin barbaachisuun jedhe sagalee kee dhaga'uu jirti asumatti maqama sinatti. Maa maqaa isiitiin maalan godha jettee tati. La maqaasii wanti rakkoon qabu nam tokko si jaalannaanu namni kun boota na biraa qaba namni kun boota guddaa qaba nan jaaladha jennaanu gara keenya si affeere waan ta'eef ergaa wayiitu sirraa qaba maqaasii dha'uufteef rakkoo fidadhee yaadu akka fiyyaatti. Maqaasii immoo rakkoo maalii qaba amma tokko otoo hiika. Okay. Kanaaf immoo jaalatee sana immoo hanga dhumaatti nama naa taasisu jaalatee waan ta'eef gara bakkee kanaatti guddaa dura bayyatti jaalatee jaalatee qaba. Baay'ee waan gochuu qabu suuraa kana irratti jechuudha malee. Amma fakkeenya sitti si gaafadhu amma tu karaarra deemaa jirtu namni ta'e wayii hiriyaa kee duriis haa ta'u nama ta'es haa ta'u yaani sagantaa tiifirraa isaa ta'u bakkee ta'e namni sitti hawasii dawwalee nama jaalattu ni qabdaa jaalallee kee maqaan itti matotte ittiin himtu. In qabutaan wayis immoo maqaa jaalallee keetiin himtu rakkoon uumamu. Sababni rakkoo maaliitiitu uumamattee yaadde tuuti? Jechuun yaani maqaan inni akka maqaa warri waamuuf baay'ee wayii hiiku dhagaa'e jettan hima. Baay'ee wayii namni zabana okay amma laasitti hima. Baay'ee wayii amma mattaawaqaa isiit irratti. Bakka deemte hundatti namni maquma isiitiin waamame ofii maqaa biraatti hin qabdu. Jechuun amma mattaawaqaa isii maqaa isiitiin jira. Paaspoortii isii maqaa isiitiin jira saa. Bakka deemte hundatti namni kamiyyuu maquma isiitiin waama saa. Rakkoo miti bar maqaa nama. Akkoo maqaa waamuun rakkoo miti. Maqaa itti himuu rakkoo miti. Sebenarnya namni aslinya dari soal itu harga curang udah jadi. Ani nama hin beekne nama ati hin beekne lakkoofsa keenyaa kennee maqaa keenyatti nama si beeku nama si jaalatu. Lakkoofsa ishiin barbaadu barani maqaa isii qofa. Natti miitiin dubbiste dhumarratti barsiin sagalee kee dhaga'u jirti birra sa'aatii dheeraa si wajjin fudhadheen jira biyyaan nama hedduun eegaa jira. Natti. No isiidha mareettee immoo eessa qormaata jaalalaa ta'e reebbileessu. Eessa qormaata jaalalaa ta'e erga isiidha mareettee immoo. Yaa wanti kun qormaata jaalalaati. Qormaata jaalalaa ni beektadhee yaada. Madaalli jaalalaati waan ta'eef erga dhaxxee ishiitti mari'attee erga ishiitti dhaxxee himte immoo eessa jaalalare kun. Himuun qabdu malee isiitti. Isiinis itti himuun qabdu atis ishiitti himuun qabdu.
Konfidensiidhaan nama qabdu sana himachii miidha asaanatti. Waldoksinee ana doksaadhaan afaan raabishee waan hojjetu tokko qabdu beektaa. Ahaa, wanna hunda walitti mari'attanii gochuu qabdan jechuudha. Bakka seeraan malee. Jaalallee maanaa taasiree waan mari'atu. Isheetti mari'atee gochuu qaba malee. Jechuun kun waan namatti mari'atan jedhee yaadwan jechuudha. Okay. Mataan na dhukkubasee. Siingitan. Wayi seenaa. Ati sukkaara inni hiikudha. Inni hiiku miti akka maqaa isaa jiru wayi ijaaraadha baay'ee wayi. Ijaaraadha baatee jira. Ijaaraadha. Walii jagaarraan immoo galuufidha. Ishii fireendii waggaa 9 dhabeettee. Beelew. Akka kan guutuu laanii irra hin jedhin kan. Waggaa 9 guutuu laanii irra hin jenne. Madam Wajjin dhalannee guddanne malee. Yaane kana dura injiraan galee miti wal fuutanii jechuudha. Laa fireendiidha malee waliin fooneen. Walumaan bakka maatii hundumtuu beeku. Wannootanii miti? Yaa wajjin barannee wajjin xumurree biyyaa baane. Okay. Amma immoo ani galuudhaaf ji'a 3 qofannaaf hin jettu. Ishee akkamitti harkabaan nareen nabboo gadhiisuutti deemu. Mataa jabaatan. Gogaa dabare dhugaa waaqa. Gogaa moo gogaa mataa jabaatan. Antichi lamaan nyaamu rabbii si gargaaru gabareetti karaa keessatti hin naqe janaa jani malee hin danda'amu. Dhugaaniitti qabaa. Itti deebisee dawwalee tanan qubee jalqaballee haa ta'u natti midhaan. Bakka aniitiin qabu dhugaa dubbatu. Seenaa kunisuma bichaa janaa sarraayyuun beeka uummata cubbuun godhina. Dhugaadha jibboo kun Wallaahi. maqaa isaa ijaaraa baasee bokkee. Takkittuman qaba takkitti sanuu mari'adhu malees tini musiin jedhee kanarra maali yaa. Mari'adhu malee nama hunda mari'attanii gootanii sila. Wayi. Lafa bareedduu kun. Karaa keessatti balbala Kuni miskiinaa qabadhu giftii koomaa waan biraa waan cinaa waa jiran hin fakkaatu sagalee irratti illee. Fattuu maqaan atti. Eeshi seenii koo galatooma hundi keessaniyyuu ishee. Ayyee.